Ijoollee amma argitan kun biiroo suudii keessaa karaa biyya warra deemaa jiru argi caalu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muuziqaa qaba. Ani jala muuziqaa isin jala saayilent yookiin moo'itu godhe. Jira jirtu bakka jiraata uummata Oromoo hundi keessanuyyuu. Ijoollee amma argitan shabaabni argitan kun banaati argitan kun jechuudha. Ijoollee ta'een ijoollee Itoophiyaatu nama galattuu warra suudii maktaba jirudha. Akkasumas warra waggaa lama fixateetiin maktaba dacha'edha. Wanni si nama ajaa'ibu jechuudha. Wanni ani achirraa dhaga'amu ijoolleen kun wanni biyya galaa jiraniidhaa fi sababa mindaa madaa mindaa baluuf diddeen isin ajaa'ibu sababa mindaa dabaluuf diddee biyya galaa jiranii wanni nama ajaa'ibu jechuudha. Yeroo kana keessa madaan birriin dabaluu diddee jedhanii biyya galaa yookiin biyya hin gala jechuun kun baay'ee karoora fokkisaadha dhugaa isin hima. Yooma wanuma feeyu kuma takkaanii miti 800 odoo gadi isin deebisanii 800 saniin gixxim jettanii afaan keessa olii cuqqaallattanii dalaguu isinii wayya. Sababni isaa akka dalagaa keessanii garu. Amma uummanni akkana burraaqee eegee mammaru kun hin jechuudha. Gaafa Itoophiyaa galee wala eegeen kun hin jiru wala akkana maruun hin jiru matas dizoora ishee kaadha eegedhan maranguun jechuudha. Kaadha laalika duuba isaanii kan akkana walan kun boru jechuu Itoophiyaa gaafa gabbuutu jireenya jechuudha. Mataa si dhaabdii jechuudha gabaabumatti. Habiibti tiyya kuma takkaa miti jechuudha 800 aramni yoo gasi deebiste zim jedhi dalagi. Aramni keessaa fuyyuu suudiin jechuudha udda koronaan dhufee badee ekonomii isaanii baay'ee gadi bu'aadha dhugaa dubbachuudhaaf saraatanyaa maallaqa dabaluu hafee fi jirarraa qannasuu yoo ta'e malee irraa hir'isuu yoo ta'e malee saraatanyaadhaa fi maallaqa dabaluun zabana waggaa 5 dura ta'ee jira jechuudha. Kun hirriba keessa abjuu gaarii oob jechuudha. Kanaafi karoora hin qabdaa uf jijjiiruu barbaada 800 si jijjiirti. Dhugaa siin jedha kumni takka si jijjiirti. Wanni sin jijjiirre kaayyoo fi karoora kan keeti malee dhugummaadhaaf kaayyoo fi karoora kan kee karoora jijjiiramaa yoo ta'e kumni takkatti gixxim goote si jijjiirti. Atumma itti karoorfadhu atumma irra kaadhu. Dubbii hadhaa akka eegee mammaran kana biti gaafa gabbuute birriin tante ati kuma takkaadhaan ebaluun kiyya qotiyyoon du'e maaliin biqiluu du'eedhaati ergaa baate qarshiin takkatti saantiin takkattiin biyya si eedu jechuudha. Gaafa sanammoo ati ta'asiillee dhabde tabiyyaallee dhabde wannuma biyya biraatiin deebitu ijoollee meeqa ijoollee waggaa lama fixanii jechuudha. Asii galanii jechuudha. Asii gaafa jiranii jinni kee jaankaa kee jedhanii ergaa bahanii jechuudha. Gaafa asii biyya gadi bu'an jechuudha namni salaam aleekum isaan hin jiru. Biyyuma biraa deebuudhaaf iyyuu liqeeffatanii warra deebanii jira jechuudha. Warra liqaa sanuu dhabanii kararra deemanii kadhataa jira hedduu jira jechuudha. Kanaafi habiibtitti of jijjiiruu barbaadda jijjiirama barbaadda. Kumni takkatti sun si jijjiirti. Aramni birri si dabaluu irra birri 200 siif galchuu irra tabiraa deemtee 800 fudhachuu irra salphata jechuudha. Sababni isaa namni afaan hin beekne walqixan dalagu jechuudha. Gaafa afaan hin beekne osoo dhagaalee liqibsiin jedhanii nama liqibsate jechuudha of fayyaa kan keetii sodaatti. Kanaaf funyaan qabdee si ergatti gaafa hin beekne si arrabsitee si ergatte aramni gaafa ati afaan hin beekne jechuudha. Akka barbaadde si goote jechuudha. Gaafa ati afaan beektammoo haga gaafa dura sin daffartu. Sababni isaa tokkoof afaan beektaa furraa deefichuu dandeetta. Lammata akkaataa dalagaa baratte sisteema dalagaa barattee jirta. Akkaataa bakki itti sobanillee itti sobuu dandeetta jechuudha. Bakkuma fakkeenyaaf hin xuroomne tokko irraa qulqulleessaa jira hojjetteen kalas gahaadha. Gaafa afaan hin beekne ammoo bakkuma kaleessa isaa dhumallee suma qulqulleessita. Borullee suma qulqulleessita. Iftaanillee suma qulqulleessita. Hojiin gaafa afaan beektuuf gaafa afaan hin beekne garagara dhibbaan dhibba jechuudha. Gaafa afaan hin beekne gaafa hojii hin beekne dhugaa rabbi dalagaa si miti dalagaa si hubdi dalagaa si maraachiti jechuudha. Sanuyyuu obsitee dhuftee miti har'a maali ka birri madaaminaaf hin dabaltuun habiibti uummanni qaata maallaqa dhiisee barbe qaata maallaqa buusuu malee dabaluu qaata dhiisee jira. Yoo dura 2,000 daladde fakkeenya warra dalagu 2,000 daladde namni 2,000 dalagu sa'a kana keessa hin jiru. 200,000 500 400 yoo guddate akkam guddate 500 gahaa jira jechuudha. Achii gadi isaamummaa amma kontiraata fidaniin dalagaa jiran jechuudha. Ati kamaali naa dabal jetteeti afoo dhaabbatta jireenya Itoophiyaa sasii wayyaa xayyib birri haya galuun kan kee rakkoon qabu miti gali uumaa miti. Mee birrii tante jechu warri karoora akkasii harkaa qabdan jechuudha. Yoo galuun keessan karoora ta'e yoo birrii waggaa 2 kontiraata san takka irraa hin balleessini harkaan qaba. Yoo galillee hojii wayii maalukuu hin ta'in maalukuu takka bittee bakka gootee fi hin horsiisin uf danda'ee hojii mataa kiyyaa wayii dhuunfadha. Suuqa takka banadha. Suuqa shaqataa takka yookiin uffata takka nyaata takka yookiin kaafee wayii banadha jettee karoora akkasii birrii akkasii harkaa qabaatti
Madaami ofii dhiittoo si dabaltu si dabaluu baatte homaa rakkoon qabu galteetiin birrii tanteessanii hojii dhuunfaa wayii banatta. Haya tokko. Ka birrii asii hin qabne, ka birrii biyyarraa hin qabne, ka asii hiree ofii afaan kan keetiidha ofii cufaa jirtu akkam taata gaafa galte. Namni assalaamu alaykum siin jedhan jiru. Warruma kaleessatti ergite santu duriyyee irraa si nyaataa bahee jedhanii maqaatti si balleessan. Haqiiqaan lafa jiru kana jechuudha osoo beektanii. Garuu hin danda'amne isin. Kanaafuu akkamiin namni itti lafaa fuudhaaf ta'uu qoota of harkaa buusa jechuudha. Lama dhabuu abbaa katabu maa taatammee dhugaa rabbi. Lama dhabdan. Ta biyyaa hin dhabdan. Ta asii hin dhabdan. Asuma obsitanii waggaa lamaa san odoo obsitanii dalagattanii yoo maallaqa duraa harkaa qabdan hin jijjiiramtan. Yoo maallaqa duraa iyyuu harkaa hin qabne waan guddaalee isin gochuu baattu hojii waggaa lamaan jechuudha. Dalagaa waggaa lama hojii takka Itoophiyaa isiniin bante jechuudha. Akka isin barbaadda sanillee isinii gochuu baatte. Akka isin barbaadda mana bitachuu maal godhachuu sanillee isinii ga'uu baatte hojii dhuunfaa inuma isinii bante jechuudha. Kanaaf lama dhabuu abbaa katabuu hin ta'ina. Dhugaa rabbi yeroo dalagaa harka qabdan dalagatti hin qoosina. Daffan jedhaatiin mataa keessan qaqqaba mataa cabaatiin dalagadha. Yeroo waa harka qabdan yeroo dalagaa isin barbaachisu jechuudha. Gaafa dalagaa isin hin barbaachisu dalagaa ofii banattanii dalagachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf ijoollee ta'inna maallaqa nu dabaluu didde arabni yookiin madaamin ta'e maallaqa naa dabaluu didde jettaniitiin yaa'ii biraa ofitti hin kaasina. Arabni maallaqa dabaluu dhiiste na amanaa waggaa 5 ta'ee jira. Udda bara koronaan xab jedhe addunyaa kanarra dhufe uummanni maallaqa buusu malee maallaqa eda'achuu qaata dhiise. Namni bakkuma buluu yoo dhabee jira isin qoostani. Ijoollee ala daldumee ofirra qabaatan gaafadha. Dalagaa hin qaban gabbaahni namni biraa itti namni isaan itti dhiyaatan hin jiran jechuun namni birrii malee sin jaalatu. Iyyuu ijoollee namireera. Kanaafuu waan harka qabda sanitti waan isa harka jiru sanitti uftiin booni naachi barbaade itti fayyadama yeroo sanitti. Maaliidhaaf booda isin barbaachisa waan ta'eef. Wayne wallahi ijoolleen harka facaasti. Ijoolleen mana ijoollee kana dalagu oduun harka facaasti oduun harka kotti dhugaa rabbi. Amma harka qaban waan hundeessuun harka facaasti. Gaafa hunda kalaas waan haasa'u akka waan beektu fiiddeetu mana dhufti. Yookiin amma waa dubbatan akkamitti hin taane ka sagalee isaanii keessa obee gaaree miti. Ammoo kan waan kana fayyadamuullee nan beekan amma na bira jirti. So akka waan kana fayyadamu beekani ofirraa yoo na ri'u oolan dhugaa rabbi. Akkaan as miidiyaa irratti naffasu kan osoo na argani tarii ofirraa nafaasuu danda'an jarri hin jaalattu nama miidiyaa fayyadamu of jala dalasiisu jechuudha. Akkas ijoollee keenya qashti yeroo harka qabdanitti walumaa galattuu dalagaa keessanitti hin booninaan qoosinaa mataa keessan qaqqaba gaccabaatiin jechuudha. Uf gaqqabaatiin dalagadhaa yeroo dalagaan jirtutti. Yeroo maallaqni si harka ga'e ammoo yoo itti boontan illee uumamte jechuudha. Nama maallaqa qabu boona. Amma fakkeenya ijoollee ala jirtu jechuudha. Namni maallaqa malee mana sin teessisu. Girgiddaan keessa jiraatu kiraarraa kaffalta. Yoo maallaqa hin qabaanne waan irraa kaffaltu hin jiru jechuudha. Isaanuu bakka deeman dhaban. Kanaaf dalagatti hin qoosinaa 800 isin hin godhin 800 saniidhaan barbe hojjata mootummaa tartalee 800 dalaganii Itoophiyaa jechuudha. Baasii tokko malee 800. Yoo argattan 40 jala argatan jechuudha 40 jala argatan jechuudha baatiidhaan. Indee 40 argachi xiqqaatee gara biyyaa galuu si wayyaa. Kanaaf mi'atummaa furmaata laaladhu habiibti karaarra caalu. Warri yaada akkasii qabdan yoo madamee daballe galaa warri jettanii biiroo deebi'aa warri jettan sun kaayyoo keessan jijjiira. Ammoo akka dalagaa keessan yoo dalagaan keessan akka malee isin hammaatu. Nyaanni hin jirre dhugaatiin hin jirre hirribni hin jirre ta'e sun sababa biraati. Yookiin ammoo osuma dalagaa keessan gaarii ta'u osoo jireenya keessan nagaan deemaa jiru sababa birriidhaaf yaa'ii biraa kaastanii gara biiroo deebitanii biiroo fuutee biyya isin darbu ammoo sun ammoo karoora gadhee isin akka karoora gadheedha. Maaliidhaafuu namni gaafa baay'ee jijjiirama maqaadhaaf miti jechuudha. Akkuma ati baateedhaan gurri soodii ala baha biyya namaa jechuudha. Gaafa ati ala baate intallee baluu maal godhatte intallee baluu akkam taate intallee baluu akkas taate intallee baluu maal waamee qanamaan jedhan kas ijoollee shamarranii hin beektani. Gurri keenya tolee hin tolu jechuudha. So maalumaayuu ta'e akki keenya akkaataan keenya tolee hin tolu nuun jedha waa baay'eedha. Kanaaf ijoolleen tana yeroo amma maallaqni isin barbaachisa. Wallaahi ijoollee shamarranii wallahi yeroo kana maallaqni baay'ee isin barbaachisa. Mataa cabsaa dalagadhaa. Mataa cabsaa dalagadhaa. Hanga dhiibbaan qaama keetii irra hin geenye hanga dhiibbaan jireenya kan keetii irratti yookiin fayyaa keetii irratti hin geenyetti mataa kee cabsee dalagadhaa biiftiitiyya. Yeroon kan dalagatan yeroon maallaqa waliin jaalatama. Yeroo kana dubartiin maallaqa malee hin bareeddu. Jireenyi isii mataa barbaaddu dubartiin mataa gubbaa jechuudha.
rifeensa gubbarraa eegalee hanga miila maallaqa jireenyisi. Kanaafi dirqama dalagachuun kan keechuu barbaadeeti ijoollee bira jira nagaan naa tura rabbi hunda kennaa yoo rizqii bareeddu nutti haa kennu ka dalagannee illee nu haa nyaachisuu irra nu haa tursiisuu warra dalagate illee rabbiin dalagaa keessa olii isin haa qabu warri fayyaa dhabate rabbi fayyaa isin haa kennu jireenya isinitti haa badhisu isiniin jedha hunda keessan iyyuu nagaan naa jirra fooytuu dhiifama isiniin jedha balleesse nagaatti.